Abbichuu caalaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ka caalu Jawaariin caalaa yookaan Ibaluu ni caalaa yookaan Marroon ni caalaa yookaan Baqqalaa Asaffaa Jinniin ni caalaa laaboraatoorii ilaalte. Situ tolchee nama kana situ miciqee nama godhee uumee Ibaluu godhee achi kaa'e. Maaliin wal caalan Dr. Abiy Ahmed fi Jawaar Mohaammed garaagarummaan jaraa maali? Ilmaan namaatiin ammoo maaliin wal caalchite? Qabsoo kaleessa gartee qeerroodhaa jedhamee dhufe beektaa akka itti dhufte eenyuuf akka qindeesse waan san quba qabdaa? Moo kaleessitti moo wayyaanee keessa teettee ilmaan Oromoodhaan utuu qindeessee barreessee Jawaarii kennan gaafa sitti himuu dhabanii? Jawaar Mohaammed bariyoo dhugaa qabsoo tanaa qabaate gabbayee bar qabsoo kalee ani itti faajee Ibaluun akkas godhee barbee midara dubbataa dha osoo guyyaa takka ofii waan kan dalagee jiraate waan an kalee itti gabbayee ifaajee siin jedhaba takkaa isaa jedhu gartee hin jedhu maaliif abbaa itti kennee jira. Dr. Abiy Ahmed namni qindeessee waan kana guutuu Jawaar fa'aaf daaspooraa alaallee itti dhaqqabsiisee waan godhaa ture. Achiin dura ijaaraa ture namni kun. Dhaqii kitaaba isaa dubbisi. Irraa dubbachaa jiran jeneraalonni ka Tigree ka Amaaraa Oromoon. Namni kun nama haati waggaa gartee nugusa torbaffaati jetteen guyyaa isaa irraatti qophaa'e namni kun. Du'aayii haadhaa qaba. Rabbi irraa qeebale. Bar haati ummaan sun oluma kaanii hin jenne Rabbi jannataa isaa naa qananiisu. Oluma kaanii akkanaan hawwiin hin jenne woomatu Rabbiin beeksee gartee namni waa dubbata. Yookaan du'aayii godhaniif haadha du'aayiin haadha lafan buutu haati sun yoo itti gammaddee gootiif ni taate Rabbiin baallama seenii gartee du'aayii haadha abbaa ni qeebalaa jee Rabbiin. Ta'ee namni kun nama hadhaa oluma ka'ee mootummaa qabachuuf fiigee dhufee itti qophaa'aa ture. Qophiisaniin hadha dalagee biyya tana jijjiire. Qophiisaniin hadha waan hunda dalage yoo kabriimi waan ajaa'ibu ifamallee naa godhaa lammitii saba kiyya gaarii tanaaf jibbamnee haa jibbamu waan hin dubbadhaa islaamummaa tanaaf areeda ofirraa qabu kanaaf hattaa duriyyeen teenne dhagaa ilmaan Oromoo hattaa duriyyeen teenne irraa dhalanne maqaa Mustafaan areeda kana qabu na jala taa'uu waan kiyya sheer godhuu na tuuffata waan meelee komantii na jala barreessan laala. Anna bar qabsoo Oromoo keessatti umrii kiyya daa'ummaa irraa fixeemi. Mee waan kataban dhaqaa laala maaliif areeda qabaatee as gubbaa taa'ee dubbachuun qaaniin laala islaama kabriimar kiristaanaa waaqeffataa protestaantiin islaamni nama areeda qabu sheeka nama sunnaa qabu darasaa jedhan darasaa jechuun arraba beeka barataadha garuu nama barataa yookaan sheekni siyaasaa dalaguun biyya bulchuun siyaasaa dubbachuun qaaniidha. Rakkoon nu qabnu tana walitti himnaan dhagaan isinitti hima. Annamni naan jedhe hedduu jira. Abboo ati sirraan malu kun deema areeda dheessee as gubbaan taa'ee hedduu jedhe barruullee argaa turtan. Nama hedduu hadhallee akka jedha bari inni inni dalagu maali okkotee diyoonnaa afaan raabaan okkotee jawaarii arraabaa oduu kubba. Nama sheekaa olumaa yaatettuun okkotee siyaasaa warra hattuu kijibduu taphaadhaan nu ammoo rabbi amanuuf jecha yoo barhadha wanni Dr. Abiy Ahmed duulli biyya alaatiif keessaa itti ka'ee bar maatii musliim wallaahi tanan dhugaan dubbadha homaa namni waan godhu hin jiru rabbi kiyya malee. Hadha osoo Dr. Abiy Ahmed islaama irraa dhufuu baate jimma keessaa dhufu wallaahi rabbii laman ta'ini kakadhe Oromoonni salaattiif. Rakkoon nu qabnu dhukkubni keenya. Wanni rabbiillee nu dallanee salphannee rabbiin gaafa isin daangaa kiyya cabsitan maal jedhe nama isin hin geenneen gartee gabrummaa isin irra bassaxee isin bitan rabbiin subhaanallah isin cabsee nama isin hin geenne irraa gadi nama lakkoofsaan isin hin geenne nama beekumsaan isin hin geenne sagalee kanaan nama irraa gadiitiin isin salphisee isin cabsa jedhe rabbiin subhaanallah baallama see. As geenne kanaan maal jechuu barbaadee dhagaa jiran. Dhagee Oromoo wanni lafti badaa jirtuun bar wanni qeen namaa diigamaa jirtuun wanni durriyyeen bakka hunda gartee qaaniin dhabamee ilmi namaa wal gurguree sadarkaa kana dhandheen bar namoota gartee jibbaa diiniitiif hinaaftuuf gartee hattuu wal ijaartee deemtutu bar walii galee biyya tana diigee dhiigee ilma namaa gannaqaa jira. Hadha uummanni Wallaggaa dhugaanuu kalee garre uummanni Baalee uummanni Harargee ilmaan Oromoo kutaa hundatti argan uummanni Wallaggaa hadha bara torban kana keessatti arge. Iyyi ammayyan kun bara Wallaggaa fi iyyaara hin beektan. Eenyu keessa qabsiise ijoollee san eenyu achi erge Jawaar fa'a. Warra hadha isin jala yaatanii ganda Oromoo ittiin diigaa jirtan kana iyyaa turre gaafas lakkaa vaayirasii badhatu seenaara ganda keessan uummata Wallaggaa lakkaa Tuulama lakkaa Gujii Boorana lakkaa Oromoo lakkaa jennee iyyaa baane. Waan beeknuuf waan dalagame saba kana irratti. Jibbaan jirtu rakkoon guddaan nu qabnu hin dubbatin jettaniimi rakkoon guddaan nu qabnu bar jedhame haga uummanni musliimaa Itoophiyaa kana keessaa dhabamutti haga Oromoon guutuun isii kiristinnaa kaatutti
Oromoo tangoon kennu jira beektu kana hin beektan hedduun keessan. Nama lama haga Oromoo fi ummanni musliimaa ka fedhe Guraagee Walaayitaa kan baataa ka fedhe dhabamutti Itoophiyaatti Oromoo tangoon kennu jira. Asiyaasa furqii adda bargaraan gubee asii lafa dhiitu lafa fudhatee kun bara jabahaan ummata musliimaati gaafa Haayile Sillaaseedha. Dhagee gaariitti abbaan feete fudhu kafeete qilee buusii yonnaa keessatti of jala na baasi. Dhaqi seenaa hayyoota irraa gaafadhu baradhu. Jeneraal Waaqoo guutuu gadiin na lolu jira. Jabahaalleen gamana Eertiraa eegalte Affaar tuffaallee waasii godhachaa jirti. Ummata musliimaatiin marfamnee jirraa jedhetti yuunivarsiitii keessaa baasee ergate Asiyaasa Furqii Mallas Zeenaawiidha. Abbaaf abbeeraa isaa Haayile Sillaasee waliin dalaga. Achi dhaqee jabaas harkasitti daaraa godhee waa mara fixeeti. Leencoon faati leenjii jiraati. Daawud Ibsaa faa leenjii jiraati. Abbaa Caalaa Lataa faati. Hundi afaan Arabii beekti, Quraana naasii caala beekti. Beektu kun. Mallas Zeenaawi mataan isaa. Hadhallee warri sun waliin dalagaa jiran. Har'a. Amma yeroo Mustafaan as taa'ee dubbatu tana Asiyaasa Furqii uummata musliimaa hidhee fixee waa hunda godhaa jira. Affaariif warra jabaa musliima achi keessa jiru. Jawaar faati kan irratti dalagaa jirti. Kiristaan Taaddalee faa kan irratti dalagaa jirti. Faannoon kan irratti dalagaa jirti. Shaniin kan irratti dalagaa jirti. Balaan kanaa dhufte garuu eenyu dhaqqabdee adda uummata Oromoo guutuu Itoophiyaa keessa jiru ibiddi gartee haxaa'ee lixaanii jira jechuudha gartee adda. Uummanni Wallaggaa hadda waan hin beenneen ajjeefamee qalamee jaartii jaarsiin uummanni nagaa ka cubbuu tana keessa hin jirre balaa amman dubbadhe kana ka quban qabne uummanni kamuu naannoo kam keessa jiru uummata Oromoo qofaami sabaa sablammoonni guutuun cubbuu warri maqaa siyaasaatiin deemu dalagu kana tokkollee quban qaban. Hadda garuu jazaan tun oolteen bultu balbala guutuu dhadhaa jirti. Uummanni kalee waggaa meeqa maqaa kanaa waddamee woxalamaa ture. Uummanni Harargee, uummanni Baalee ka takkaa ibiddi irraan dhaamin. Hadda nagaan jira. Maaltu nagaa fide? Ilmi Oromoo dhufee nuti Oromoo abbaa fedhe bakka fedhe haa dhufu kennamee ni ilaalla jedhee uummanni qawwee lafa kaayeeti qalamaa fi oomisha gartee harqootaa fi maarashaa fuudheeti musooma deebi'e uummanni kun jechuudha. Nagaan jira. Uummanni kun kakalee waan uummanni kun ibidda uummanni kun keessa woxalamaa bahe nuti qawwee keessa dhaabaanii bara. Haga bara 2000tti akka Awurooppaa Harargee Baalee bar takkaa ibiddi irraan dhaammanne ibidda keessa dhabamaa bahe bara. Qe'ee gubachaa ture, namatu waddamaa ture, kolaafamaa ture. Jagni uummanni Arsiitiif Harargee qabu bara kana keessa daaraa taate bara jagnoonni. Hadha yoo isinii laakka'e allaakkee keessaan baane. Qabsoo Oromootiin biyya namaatti baqattee Somaalee diigamtee achii dachaatee bara akka Anisoo Waaree Caalaa Leencoo Caalaa faatti. Jagnoonni allaakka'een finne warri umrii isaa qabsoo Oromoo kana keessa fixe bara ilmaan Oromoodhaa. Maqaa saba kanaa biyya namaatti baqattee qabsoo sanaan dachaatee ammallee daaraa taatee bara haga gaafa Mallas duutu biyya keessatti biyyeen isin nyaataa turte. Gaafa muummichi ministeeraa dhufe qawwee lafa keette ijoollee Harargee Baalee. Baalee keessa gartanii roobee Baalee gubbatti waraanni jaarabbaa nagaa jaarraa ka fide gartee gar nam 700 wayii akkasiisuun bara qawwee lafa kaa'ee gaafa gartee namni kun Oromoo hangoo qabate ni laallamee jedhee lafa kaa'an jechuudha. Akkasiin hadha gandi Baalee keessa qawween dhawaman dhawu uummanni nagaan baay'ee jiraataa jira nagaan. Soomsi tokko keessa hin jiru. Balaan takka keessa hin jirtu. Harargee seensisuu tattaafatan. Uummanni Harargee gabbayaa dhufii qawwee bitatee mataa irraa guuraa jira jechuudha. Maaliif ni arga nagaallee argee jira lolallee eenyu akka loluu fi eenyu akka gartee waliin jiraatu beeka uummanni kun. Garuu wannadha kan isin tuqeen maali? Rakkinni hadha nurratti dalagamaa jiru biyyattii tana keessa dalagamaa jiru guyyaa qiyaamaa atillee anillee akka irraa gaafatamu hin dagatiin beekin seeniiti cambi waan cambiti. Ufitti murteessi. Mootummaa kafilu rabbi. Xulxul jettee mootummaan kun naan taane jettee utaaliin. Keessaa musliima taatee waan amante. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa tokkoon soomaa salaata si dhoorgin ittiin duulini jedhan. Maaliif? Tokko kana kaaftee mujriima isa caalu dhufaa jedhe gartee. Mootummaan akkachi deemu mujriima dhufa malee gaariin hin dhufu. Rabbiin akkuma ilmi namaallee ni jedha waggaa 100 keessa tokko dhufa mootummaa adilli.
yookaan si mokkora rabbii yoo ati ummata mujrima taatee daangaa rabbii cabsitee sodaa rabbii dhabdee miskiina garaa laafuu dhabdee gosaan dhaadattee gandaan dhaadattee amantiin dhaadattee yeroo ati kabajaa dhabdee gartee haadha abbaa keetii rahmanni dhabamee jedhe rabbiin gartee zaalima sirratti bassata kana baalama rabbi seenee jechuudha sii galee. Mee nama kana jarana narraa dhaatee obboleessee ta'e yookaan mootummaan kuwadha waan akka faleetiin wanni agartee as gubbaa iyyuuf. Wanni namni hedduun gabbanii jaallan kiyya ilmaan Oromooti sabaa sablammoon illee hedduun gabbanii iyyanii baradha. Mootummaan kuni nama wayitii waa kenneetiif miti. Eessa turre kalee maali jirra? Nu uumii bar warri kalee nu gabroonfate maa ilmaan isaanii nu cabsan. Uummanni Amaaraa bara akka Amaaraatti dhufee waan hin goone. Ijoollee Amaara isaan keessa dhattee dhufee bar keenna kana harree keenna kana baandaa keenna kana yaabbattee kaleessa illee bar ergamtuu keenna kana ka uf nyaatu keenna kana qabataniiti nu cabsanii ganda sanii dhufanii uummanni Amaaraa miila kophee hin godhanne Oromoon kophee godhattee qotattee bocattee waan gaarii nyaatti. Naannoo Amaaraa turatti uummanni Amaaraa bar Amaariif anaafate haasofnu ambee haasoo kana hin beeku uummanni sun. Gondarii Goojjamii yoo gabaa keessa ol arge ol fixa uummanni sun agarra. Hin beeku. Kanatu Arsii, kana Oromoo, kanatu Shawaa, kana Guraagee, Walaayittaa sabiraatti gaafatte hin beeku. Amaara siin jedha bara. Hin baranne kutaayyuu laakkoofne uummanni sun. Garuu waggaa 110 wayi nu bulche maqaa Amaaraatiin warrate. Eenyu Oromoo inni. TPLF waggaa 27 nu bulchite. Mallas Zeenaawii guyyaa takka Tigraay keessatti bishaan tokko ta'e baasee uummata Tigraay. Hin baafne. Uummanni sun daalachuma kadhee dhagama kadhee san keessa. Inumaa kun yoqee ittiin galanii hangoota eenyu nuti isaanii fichisiiste jeneraalota afurii ministeerota kadhee turan dheessanii achi ittiin galanii hadha ganda isaanii diigaa jiran garte. Namni tokkollee gabbahee sii waa sii godhu hin jiru. Abbaa isaatiif haadha isaatiillee waan biraabe. Zaalimatu zaalima waliin dhaabbata. Zabanni zabana zaalimaati. Zabanul aakir. Zabana dhugaan bakka hin qabne. Zabana zaalimni walii tumsu. Zabana kijibni lafa guutu. Zabanni dhugaan bakka dhabdu. Zabana Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhe. Zabanul aakir namni dhugaa harkaa qabu. Namni haqaan dhaabbate. Akka nama ibidda harka keessa cunqee akkasi qabatee deemuuti. Diinii keessan haqa harkaa qabdan qarriffaan ciniinaa irratti du'a ni azzabamtanii, ni dararamtanii, ni jibbamtanii, ni gatamtanii jedhamni Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Adda zamana san keessa jira. Jarana waan fedhe yoo ta'e baradha namni kuni Oromoo, Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayittaa kan baatatti namni nama kanarraan fayyadamin jira. Namni nama kanaan darrami jira. Dhaltii haadha. Haadha jetta malee abbaallee gaabbichuun. Kasi kadhatu. Adda Tigraay qawwee guurattee Shaabiyaan itti hiitee Ijipti itti hiitee Jawaarfaat itti hiitee addunyaa kanarra deemanii balbal dhadhanii bar Oromoo harkaan goofuudhaa Tigree kennaa jedhanii bar Jawaarfaat kaadha isin faarsitan bar yookaan faannoo kennaa yookaan jara kennaa jedhanii bar balballi isaan addunyaa kana keessaan dhadhanii jiru. Beektu kana himeera Jawaarillee. Biyyi tun baduu deemti. Addunyaan tun baduu deemaa jirti. Jawaar Mahammad asiin durallee waan jedhe qaba. Islaamni gaanfa Afrikaa kana balleessaa jedhee bahe. Leencoo lataa lammataati Jawaar Mahammad bare. Leencoo lataa lammataati. Ilma leencoo lataati. Dhukkubni isaa ummanni musliimaa yookaan ummanni Oromoodhaa namni saba kanarraa dhalate. Oromoon qulqulluun taayitaa dhufuun hirriba isaan dhoorgu isa. Hirriba isaan kennu isa. Hadha obboleessa isaa osuma qabsoo tanaa ofii godhee as fidee jiraate. Osuma adduma isaa Jawaar kun waan mara dalagee fidee jiraate hadha namni kun ol bahee baritti ni naafu. Yoo rakkina qabaate yoo laafinna qabaate laafinna isaa himeetii ummata amansiifatee ummata of jala oofama. Mee maal godhe Jawaar Mahammad ummata Oromooti? Maal godhe Itoophiyaa? Bishaan jissee dabri mee gaafa mee qeerroo isatu gurmeessee fidee jennu. Eeyoka fide eega fide maal godhe? Waa meeqa sitti waa meeqa galaafate waa meeqa godhan? Lubbuu nam meeqa bade? Maqaa namtichatti falfaltuu tana takkatti ittiin bar qeerroo 97 dhumate bar. Lubbuu nam tokkootiin bar. Nama lamaa bar sadiin hin gaabbuu jedhee barsanuu. Jawaar gaabbii taa ijoollee haganatu maqaa kee dhumate jennaan duriyyee karaa gubbaa yaatu yoo isiin dhumate maaltu nagalchaadhe miidiyaa gubbaa taa'e Jawaar Mahammad. Duriyyee. Ijoolleen sun bar diinii yoo biite aalimaa fi gartee namoota akkamtu keessaa ba'a. Jiruu addunyaa yoo deebite piroofeesaraaf doktorotaaf namni jedhu saayintistoota meeqa keessaa ba'a ijoollee sana. Mana meeqa diigame.
lubbuun jaraa badde sun bar lubbuu ilma namaa rabbiin gartee takka isii akka hin banne haqaan irratti akka hin duune rabbiin gartee onu godhisanii. Dhiis kabiri adda eega siiqaa eegee mee qabbade waa mee qaddalagan irdinan mee qabbade waa mee qol godhaa jira sooshaal miidiyaa kana gubbaa teenne